Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra jechuudha. Viidiyoo kaleessaa waa'ee uummata salaalee irratti isinii maxxanse jechuudha. Baay'een keessan daawwattanii laayik hin goone jechuudha. Nama baay'ee bira hin geenye. Kanaafuu viidiyoo yeroo daawwattan laayik godha nama baay'ee bira akka gahuu fi koomentii jalatti immoo Justice for Salaalee jedha barreessaa jechuudha. Sagalee uummata salaaleetiif akka ta'udha. Har'allee kallattimaan viidiyoo kan irratti hojjedhu waa'ee uummata salaalee kan irratti hojjedha jechuudha. Har'a guyyaa har'aa jechuudha yuunivarsiitiiwwan adda addaa irratti jechuudha. Yuunivarsiitii akka Amboo, yuunivarsiitii akka Arsii, yuunivarsiitii akka Mattuu, yuunivarsiitii akka Wallaggaa, yuunivarsiitii akka Jimmaa irratti jechuudha. Barattoonni hiriira baanii jiran jechuudha. Hiriira bahuu qofa osoo hin taane jechuudha. Lagannaan nyaatallee taasifamee jira jechuudha. Hiriira kanarratti jechuudha gocha faannoon raawwate kana balaaleffatanii jira jechuudha. Gochi yakki faannoon uummata salaalee irratti raawwataa jiru kun yakka suukaneessaa akka ta'etti jechuudha. Bayanii balaaleffatanii jiran jechuudha. Mee viidiyoo isaan baan kana dhageeffanneetini saniin booda waa'ee harmee Oromoo harmee salaalee ishee bootsanii walitti deebina jechuudha. Mee walumaan haa dhageeffanne. Gaaffii kenna! Gaaffii kenna! Gaaffii miga lubbuu jiraachuu! Gaaffii kenna! Gaaffii kenna! Lafarraa baduumat! Lafarraa baduumat! Ammas ta'inaan! Ammas ta'inaan! Dhimma siyaasaa qabnu! Duuti lammii keenya! Duuti lammii keenya! Dhaabbachuu qaba! Justice for Salaalee! Justice for Salaalee! Down, down, Fannoo! Down, down, Fannoo! Fannoo! Diina Oromooti! Diina Oromooti! Fannooyi! 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 The killers! The killers! The killers! Stop! 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 Killing! Salaalee! Salaalee! Farmers! 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 Stop! Stop! Genocide! Genocide! Uummata nagaa! Ajjeesuun! Dararuun! Otoo kutuun! Dhageeraa kutuun! Dhageeraa kutuun! Nurraa dhaabbatu! Nurraa dhaabbatu! Nurraa dhaabbatu! Nurraa dhaabbatu! Balaaleffannaa! Ni balaaleffannaa! Akkuma argaa jirtan jechuudha kana fakkaata hiriirri guyyaa har'aa bahee jira yeroo baay'ee jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti qabsoon barattoota gahee guddaa kan taphatudha jechuudha. Akka agartan kanatti jechuudha faannoon shororkeessadha, faannoon diinaa, faannoon yakka suukaneessaa raawwatee yakki suukaneessaan kun immoo dhaabbachuu qaba kan jedhu balaaleffatanii jira jechuudha. Balaaleffannaan barattoota kun qofti gahaa miti jechuudha. Hayyoonni keenya kan siyaasa nuti beeka jedhanii miidiyaa kanarratti waa baay'ee jedhanillee dhimma kana gadi baanii balaaleffachuu qaban jechuudha. Shororkeessummaan faannoo irratti labsamuu qaba jechuudha. Paarlaamaan biyyattii jechuudha taa'ee shororkeessummaa faannoo irratti labsuu qaba. Faannoo shororkeessummaadhaan farrajamuu qaba jechuudha. Sadarkaa addunyaatti illee yakkoonni inni kanaan dura raawwate hundi isaanii qindaa'aniitiin sadarkaa addunyaatti illee yakka suukaneessa raawwatame kan gabaafameetiin faannoon shororkeessaa jalatti ramadamuu qaba jechuudha. Callifnee afaan qofaan guyyaa tokko lama sadi qofa boonnee kan callifnu yoo taate hiika hin qabaatu jechuudha. Wanti kun jabaatee itti fufeetiin itti deemuu danda'uu qaba jechuudha. Mootummaalleen immoo faannoo yakka shororkeessummaatiin himachuudhaaf deeggarsa uummataa gaafatee sirriitti cimee itti deemuu danda'uu qaba. Gara biraatiin immoo boo'icha harmee salaalee takka jechuudha baay'ee akkaan kan garaana nyaata dhugaa kan garaa nama dhukkubsu kan dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Mee waa'ee ishii kanallee xiqqoo si dhageeffannee walitti dacha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yaa ilmaan Oromoo Oromoo Oromoon sittan bu'a. Annamaan itti bu'a hin qabu nyaadhee garaa hin qabu yaa ilma kaa. Nyaachisee tayyaaddee garaa si quubsa jeenna biraa deeme. Yaa ilmaan ayyaa kunoo hirkadhee tantaa garaa nyaadhee garaa hin qabu yaa ilmaan kaa. Kunoo akkattiin hirkadhee taa'uun alaala maqaan kiyya ilma Abdallaa Sambilliiti. Yaa abbaa xiyyaa ilma kiyya natti jabaadha yaa ilmaan Ormaa yaa ilmaan Ormaa ilmaan Ormaa sinan waammadha ilmaan Ormaa ilmaan Ormaa yaa ilmaan Ormittiidha ilma Ormittiin dahattee uummatte yaa korma kiyya raafan isin eeggadha raafan isin dahadhe yaa ilmaan kiyya natti isin tahe yaa ilma kiyya natti laafina ilmaan maqaan kiyya ilma Abdallaa Sambilliiti. Yaa ilma kiyya mee maqaa kiyya biyyee kadhana baradhaadha ilma kiyya. Yaa ilma kaa daraamaa naamaa. Kan biraa immoo jabaa namaa waa'ee karaa deemaa irraa dubbanna jechuudha. Dhugaa karaa deemaan nama addaa nama osoo jiru
maqaan isaa ka'uu jiru nama osoo jiru leellifamuu qabuudha jechuudha. Kara deeman asii deemee jechuudha ummata kana bira dhaabbatee ummata kanatti sagalee horee jira, ummata kana jajjabeessee jira jechuudha. Dhugatti namoonni akkanaa jechuudha darbanii kan argamanidha. Baay'een keenya miidiyaa irraa kan boonnudha. Boo'insi miidiyaa irraa qofti bu'aa hin qabu jechuudha. Ummata kana bira deemanii akkasitti jajjabeessuun dhugaa jabummaadha, jagnummaadha. Nama kanaaf dhugaa haamilee ta'uu qabna, nama kana dhugaa jajjabeessuu qabna jechuudha. Lukaan akkasitti deemee dhaqee bira dhaabbatee isaan jajjabeessa jechuudha. Mee viidiyoo isaa kanallee xiqqoo si haa dhageeffannu. Maal taane riichi rabbis nu gate namnis nu gate barabii wala dhugaan keessan sinaa tiksi oolchee sinaa bulchu harki hamtuu kana rabbi sinirraa kaasu lafa keessan irratti abbaa lafaa ta'a hamtuu keessan rabbi sinirraa kaasu biyya keessan irra bilisummaan jiraadha kana malee maalan qabu.